torban kana meediyaa irraa raajiin masarat nama jesse maal yeroo namni kaleessa dheengadda fayyunaal maqaaya suusii sasobeen beenneen na sobani maqaaya suusiin guyyaa sadii tabbaa qabeenyaa taata addunyaa irra naannoof niyyuu baay'ee gadi deebiin namuu beeku fakkeenyaaf miliyoon jireenya akkamii jiraachaa ture kaleessa jireenya ni jiraata sana gadi. Jidagaila baga keessanii looshoon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركفوني كبجمتو تاف أردفتو تمشوا كل جرتو جريني بعد أنا في عن تقوان أكم نافجرتو سنين جدا ولا نرى من تبراتاتن أكم نقوم جرتو سنين جدا إيجا هرس فيديو كبراتين دي بيتنجر أكم بيكو فيديو بارسو كشان نسيو كان اللي يرتي بدم جدو كان السوشيال ميديا رنا ناجرو كان اتبوهرتن فتاتي جدا سنين قبل في تنجر مالكا isin irraa maal teegam subscribe gochuun video kanas like gochuun akka namootan hedduu biraa ga'u like gochuun akka jalqabdanu isiniin jedha maaliga galatooma gara video maaltu cannaqana dibabara ganama zuubii kanaan qorra keessa kaane haduu gubbaa kana keessa dhaabbannee shamarran tokkitti yoo fuunu jennee dalagaadhaan lubbuu abbaanu kan fuudhichu badhiifne waan arganne garaa keenyatti nyaanne yoo ramne onjedha bara guma bokottuu hiisoftuu kanaa jennee lubbuu keenya yoo xabanna dhakaatumna waliif teenya amadaggina yoo dhiiga hin jirre walirraan finne walirratti hin madeessine tu gachoo faranjitti na wajjin eddee kanatti kaa kottu faranji wajjin kaana kottu faranji kaam Faranj, kot. I did the come. Faranj, did the tipo. Jojin asitina maujin kau madem suran baredo. I Faranji, far kam imiti ni engadam janati mejo. I botichimo bota surat kakan wagu. Jidagaila baga keessanii looshoon akka haadhaabba. Kachedere fachu Tsokuma umani Bulti jarachu Kanisi chivira Dararte tekelo Tsokuma umani Nesirba fikuno Yasa dita baka benyata ta makaya susi waaqayyoon natti dubbate jedhe soba daldala maqaaya suusi raajii sobduudha bara kiristaanonni islaamota laallatu kun sobduudha amma akka keessan soba bumuaz Sani bo'a ture eessatti si beekna obboleessoo ibsaannatti raajee naa ta'e ibsaannatti raajee akkas naa godhe Bumuaz viidiyoo baase amma tawaa'ee qabeenyaas waan nama dhufne birrirratti akkas taataa dhugaa waaqayyo awwalee musammaa ani siin erguu dhugaa gooftaa maqaa ko balleessit maallaa ergita obsa abbaa qabeenyaa taata itteena sobdeemati maallaa ergita yoo mana abbaa qabeenyaa hin taatu malee abbaa qabeenyaa man fakkaattu malee hattuun abbaa qabeenyaa taatu situnaan jedhe gaamaa keeyyuun baane kaade kana raajii sobduu jechuun raajii sobduu yeroo jennu kana in kaade arrabnu ooman ta'u rakkoon qabu dhaqaama birrii keessan irratti wallola naan hin gahin achumatti dhaqaa dhugaa waaqayyo in sobdu maqaa yesuusiin in sobdu dura dhaabanna inna gaddu in daldaltu maqaa yesuusiin abumaas mee ijjigaayyootti sheer godhaati haa dhuftu akkanni bo'aa ture miliyoon jira gaafanni bo'aa ture obboleessu ani eessattan si beeka namicho maal taati ati akkamitti si bartere isati boose maaf du'eet godhe ree Bumuaz inni waayyaa mootii waayii keetii renni waayyaa mootii waayii keetii waayyaa mootii minni ilaalaa sobasa soba lammaffaa laala baga jiraatte baay'ee respect you baga viidiyoon sun si bira jiraatte dhugaa dubbachuuf we do respect all garan oromooti ondi isaati maqaaya suusii sasobeen beenneen na sobani maqaaya suusiin guyyaa sadii tabbaa qabeenyaa taata addunyaarra naannoofta jedhani an abbaa qabeenyaa sin taane addunyaarra sin naannoofne wangeelaan hin sobamu yesuus dhugaadha maaliif sobdan maqaaya suusiin jedheen kiristaanota biratti mana kootti gaafannaan na arrabseedhanii maqaa na balleessaa jiru kana deebisuun koo dirqama waan ta'eef isin hin arrabsine raajii sobaa immoo waan irra ulle keessaa
dhugaa viidiyoo kun akka malee na kolfisiise. Maqaa Yesuusiin ji'a sadii keessatti abbaa qabeenyaa taate addunyaarra naannofteedhaan jedhanii sobaan hin taanedha awwaleen baay'ee na ajaa'ibe dhugaa. Dhugaa rabbii waan irra oole keessaa inni sana qalbeeffadhee dhaggeeffanne viidiyoo waraabamaa argee dhaggeeffanne ajaa'iba wallaahi. Raajii eenyuutu akka dheedhe raajii ibsaa irratti fakkaatu akka inni jedhetti raajii ibsaa akka dheedhe irratti fakkaata. Eeggateedha beela sobdan jedhee kasasaa. Torban kana miidiyaarraa raajiin Masarat nama jeesse maal yeroo namni kaleessa dheengadda fayyuu naan lallabduu akka kana maaltu si dhoowwe nama jeesse maal godheen nama jeesse nan kadhadheef kadhachuun ga'e kooti fayyisuun ga'e waaqayyooti akka waan mucaan asitti du'e hospitaalaa bahee dhufeen gargaarre hospitaalatti immoo deebi'e oksijiiniin kan hospitaalaati hin du'e immiliyeensi lubbuun lakkoofsa hin qabne guyyaa gara guyyaatti jaamaan meeqa banamee naafti meeqa diriiree du'aan meeqa du'aa ka'e maaf hin dubbanne yeroo sana maaf hin dubbanne maaltu si dhowwe yeroon birrii miliyeenota hedduudhaan hiyyeessa gargaarru yeroo du'aan meeqa ka'e dhibeen qoricha hin qabne kaanseriin meeqa dhibeen qoricha hin qabne sooriyaasisiin meeqa kaleen feelte meeqa gaafa fayyu guyyaa tokko namni poosti godhen jiru ara namichi kadhatam naan duuna ammatuun si kadhadhu yoo duute yoo dhimma koo miti maal guyyaa waaqayyoon si oolchaan Abrahaam iyyoo abbaan amantii keenyaa du'eera aniyyuu guyyaa kootti nan du'a toon duuta nama du'e I don't care na dhaabuun dandeessanii ምናልባት በዚህ ሰሞን በሚዲያ ላይ ወጣ ሚዲያ ራቲን አንዳበደሚቲ ወጋ ባየን ደርቤ ዱፌ ሰሰና ዱርዴቭ ኢየሱስ ክርስቶስ አራስ ፈይሳዳ ቦሪስ ፈይሳዳ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮለት ሰውየው ሞተ ነብዩ ሰውን ገደለ ያላችሁ በሚዲያ ላይ የምታውጁት እዚህ የምትመጡት እንድጸልይላችሁ የኔ ድርሻ ለእናንተ መጸለይ የእግዚአብሔር ድርሻ እናንተ ሰሙኖ ጂን ቀምነ ቢሮ ሰይጣናት ሚዲያ ራዲቤንቱ ምን ወጀዱ ገዲታይ ዮሲ ገለ ኮሲ ከደኔ ጂኒ ሰነሲከ አባምና ዮሲ ገለ ሞራ ፊደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ደከሌሰ ሰረስ ያ ይሄ ግን የእግዚአብሔርን ስራ እንዳልሰራ አያግተኝም። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው ይሰበካል ይሰራል ኦጂ ገና አከሳኒን ከሌሰት ዱፈ ሚቲያን ኡሙሪ ኮ ግማሽ አል ወጋ ድግደሚ ሸኒዮል ነው ፈየሱን ለማዋቀዮ ኩን ወጋ ድግደሚ ሸኒዮል ለቀምተ ከነ ከሰ ዱዋ ወጋ ኩዳጃ ዱጋባቲ አከዱ መሳቱ በየለፋረ ጅራ ይሰማፍን ዱበን እግዚአብሔር ስራ የማዳኑ ስራ በኔ ፍቺ ገረ በየለፋ ዱፈ አኔ ዋይ ጀራ አሱ በርባዴ ሚቲያን ተካፈል መደም ቤጉ ዴቪድ ዴቢስ ቤጉ ከናፈል መዋቀረ ጅራ ወንተ ተየፍ አን ነጥሩ ምናናሳ ይመለ ማ ኦዱ ወረ መንደራ አሱ በርባዴ ሚቲ ኩን ኒማ ኮሚቴ this is not my mission ergama ኮስሚት ንኩን kan ዋይ ፈከኛ ፈነቀ ካሰ መለ አባን በርባዴ አላላቡ መስከረም ደርቤ ergaan dubbatamnaan ergaan soba dubbatame naan wanti dubbatame lafa bu'eera saba waggaa lamman kanammoo xinqolaan hojjeta digintiin hojjeta kottaa fudhadhaa xonqolicha siniin kenna innaanis dhufuu didan maqaa Yesuus xonqolichi kan biraa hin jiru ከኩላሊት ህመምህ ተፈውሰሃል። ስለዚህ የተገጠመልህን መተንፈሻ በጥስና ተራመድ አለው ነብይ መሰረት ታዬ። ዋቅጅራ ፈቃዱ የኩላሊት ህመምተኛ ነው። አሜሪካ ነው የሚኖረው። የአሜሪካ ዜግነትም አለው። ሐኪም ቤት ሄዶ ተመርምሮ የኩላሊት ህመምተኛ እንደሆነና የግድ ኦፕሬሽን መደረግ እንዳለበት ቀነቀጠሮ ተሰጥቶት መተንፈሻ ተገጥሞለት ይለያያሉ። ዋቅጅራ ፈቃዱ የኦፕሬሽን ቀን እስኪደርስ ድረስ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣና የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርግ ከቆየ በኋላ ወደ ነብይ መሰረት ጋር ይሄዳል። በጌታ በኢየሱስ ስም ከኩላሊት ህመም ተፈውሰሃል። ስለዚህ መተንፈሻውን የተገጠመልህን መተንፈሻ በጥሰውና ተራመድ አለው። ዋቅጅራ ፈቃዱም እንደተባለው አደረገ። መጨረሻው ዋቅጅራ ፈቃዱ
አረፈ። ተጠያቂው ግን ማን ነው? ቪዲዮን har'aaf kaleessa miidiyaa kanarra deemaa jiru viidiyoo maakii mucayyoo arsiiti jechuudha. Dhaggeeffadha. Warroonni fooloo qabanis kan hin qabnes xiqqaanis guddaanis kan beekus kan hin beeknes afaan banaa jirti miidiyaa kanarra. Ila mucayyoo kanarraa dubbachuu barbaade osoo hin taane akkan dubbadhu kan na godhe uummata kana jechuudha. Ilaala waa tokko isinitti hima. Namni miidiyaa kanarratti ofiifuu waraabetu kan erguuf baay'eetu jira. Ofii mataa isaatti of waraabee kan erguuf meeqatu jira. Ofii isaati jala taa'ee kan viidiyoo waraabsu meeqatu jira. Mucayyoon tun immoo akkuma namaatti eerumtee jaarsi ishii irraa waraabeeti kan gadhiise. Kanaaf kuni saalfii miti. Namni akkamitti eerumee dhugaa rabbi akkamitti akka eerumnee jaarsa keenya waliin jiraannu nu shakkii keessa galaa jirra dhugaa rabbi isinitti hima. Namni akkamitti walamanii akka waliin jiraatu rabbiin kun haa beeku. Inni qilleensa irraa hafeet amma immoo erga fuutanii manaa geessanii baay'ee kun dhiira dayyuusa jechuudha. Dhiira cinqallaatiin san dalagne biratti malee kun bar haaraawaa miti. Waan haati ta'e baattu dubartiin tun baattee jirti. Waan obboleettiin ta'e baattee malee waan addaa tokko laxxafannee hin jirru baay'ee. Kanaaf dhiira maakii dhaamsa tokko si dhaama bareedduu koo qalbiin kee sin cabis sammuun kee gadi sin cabis sababbiin isaa namti ofii keeti waraabdee osoo hin kenneef ofii isaati jaarsatu jaarsa keeti sirraa waraabee waan ta'eef isa immoo yoo argatte waraabba likaaba ajjeesin dhiirri akkanaa dayyuusni donqooroon jechuudha sammuun qabne kolkolloon taa'ullee homaa faayidaa hin qabu dhiira akkanaati laa. Dhiira akkanatti akkamitti heerumanii tooni jiraatan jedhe bar dhiiruma habashaa kana wajjin heerumanii akkamitti akka mana tokko keessa waliin jiraatan rabbiin kun haa beeku. Ani maaluma birqii isinitti ta'eessanii jedhe bar simbiratti birqiidha malee wantoota akkanaaf biyyoota faranjiititti bar namni qullaa miidiyaarra deema namni qullaa akka dhalatetti deema bar isin biratti garuu wanta akkanaa kun birqiidha argitanii beektan waan hundumtuu isiniif birqiidha dhugaa rabbii dabbiraal. Inna warroonni miidiyaa ajandaa godhatanii xiqqaa guddaan keessan irraa lafa laftan jechuudha kan ofii keessanii waraabdanii ni jirtanii afaan keessan isiniyyuu mataa of ol qabattanii deemuu jirtanii jaarsi ofii inna jaarsa ofii biratti bar dubartiin bar kan haadha ofiititti garagara haadha ofii jala qullaan bulle abbaa manaa ofii jala qullaa bulti baay'ee. Silazii jaarsi ofii waraabe kunis badii shii miti bar kun badii dayyuusa mucaate jechuudha. Silazii namticha sila argatanii qaluudha kana namticha jechuudha tortora dayyuusa jechuudha. Inni amma qaama maakii tolbaas itti fakkaate noo qaama haadha isaa qaama obboleettii isaa qaama dubartoota hundaa tolbaase jechuudha. Tani adda waan addaa baatte hin jiru baay'ee waan nama qaanfachiisus miti wanti ba'ees immoo waan bareedduudha dhugaa rabbiin sanitti hima wanta haga ammaa argine keessaa aandanyaa naatu maakii bareedduu koo jabduu koo dantaa gurra namatti hin qabini uummanni koomintii kun miira keessa nama galchaa. Jabaadhu dhugaa rabbiin sitti hima. Ani waa'ee kanaatirra dubbadhee hin beeku garuu ati waan jaarsi keessarraa waraabeef inni baxaam tajandaa si godhatanii nan baay'uma tokko na aarsa jechuudha. Silazii dhiirri akkanaa dhiirri abashaa dayyuu san ta'ina baay'ee dayyuu san ta'ina. Egaa viidiyoon har'aaf isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Itti bohaartanitti bashannantanitti jedheen abdii qaba. Amma viidiyoo kan biraatii walitti deemuutti bakka jirtanitti nagaa naa ta'a isiniin jedha.